Safu 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 sera. 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 Safu sera. Safu sera. Safu sera. Safu sera. Safu. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa akkam jirtu? Kun sagantaa keenya safuu seeraati. Har'as qabxilee adda addaa qabannee dhiyaanneerra kabajamtoota daawwattoota keenya. Qabxii inni ijoo fi inni tokko nuti har'a qabannee dhiyaanne torban darbee diraamaa kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessine kutaa lammaffaasaa fi ibsa ogeessaa waliin dabaallee har'a isinii dhiyeessine waadaa isinii seenneerra maarree isas qabannee dhiyaanneerra. Isa dura garuu har'a nuti bakka nuti jirru magaalaa Adaamaatti waltajjii tokkotu jira. Waltajjii biiroo dhimma dubartootaa fi daa'imman dargaggoota Oromiyaa dhimma barmaatilee miidhaa geessisan irratti qaamolee dhimmichi isaan ilaallatu wajjin mari'achuudhaaf gara kana dhufanii maarreen nutis waltajjicha hordofuu gara kana dhufneerra. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Barsiifanni tokko tokko oolee bulee aadaa namatti fakkaata. Fakkaachuu isaa miti badiin miidhaa geessisuu isaati malee. Wanni nuti barsiifata godhannee ittiin jiraannu tokko tokko dhala namaa irratti miidhaa guddaa geessisa yoo ta'e ofirraa darbuun yookaan ofirraa molquun seera. Ofirratti baatanii yookaan gatiittii ofirratti dhiisanii nama biraa akka inni hiddu gochuun immoo aada malee yookaan seer maleedha. Keessumaa immoo dubartoota utubaa maatii daa'imman abdii boruu irratti yoo raawwatama ta'e dhukkubbiinsaa kan nama tokkoo kan nama lamaa itoo hin ta'in kan biyyaa ta'a jechuudha. Gurraandhala 7 bara 2011 biiroon dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa barsiifata miidhaa geessan kun ammallee bakka tokko tokko jiru garuu waan riphaniif kan hin jirre namatti fakkaatu jechuudhaan haa mari'annuuf abbootii amantaa waaman Adaamaatti. Waltajjiin kun egaa kan abbootii amantaa qofaa otoo hin taane seektaroonni qindoomanii barmaatilee miidhaa geessan yookaan immoo miidhaa daa'immanii fi dubartootarra geessisan waliin ittisnaa jechuudhaan waggaa har'aa hundaa'an tokko gurra simbuusne turre miti maarree isaantu waliin taa'ee mari'ataa jechuudha. Marii kanaaf ka'umsa akka ta'uuf ammoo waraqaan qorannoo miidhaa kittaanaan dubartootarra geessisu ogeessaan dhiyaateera. Dubartoonni qaama hawaasaa walakkaadha jennee jirra. Dubartoonni nuti qabnu rakkoo kanaaf parsantaan 65 saaxilaman yoo jenne ta'e maaluma hojjenna yookaan immoo qaamni hawaasa nuti qabnu rakkoo kanaaf saaxilama ta'e almost hawaasa cinaadhaan deemaa jirraa jechuudha. Yaa Rabbii, qorannoo kanarraa waanan dhaga'ee fi ajab na jechisiise keessaa biyyuma kana ardii nuti irra jiraannu kanarra dubartoota 10 keessaa 7 abbaa warraatti heeruman gaafuma heeruman sana arguu jedhan raajii mitiire. Miidhaawwan kunii fi kan kana fakkaatan kan isaan fala argatan seektaroonni walitti dhufnee yoo mari'anne qofaa miti jedhu aadde Munaan. Durasi abbootii gadaa waliin seerri aadaa tumame hojii ciccimootu hojjetame keessumaa barmaatilee miidhaa geessisan kanaa wajjin ammas abbootii amantaa wajjin mari'achuun falaa jedhu aadde Munaa Ahmed. Hooggantuu biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaa. Abbootii amantaa wajjin yoo hojjan dhimma kana milkeessuu dandeenya jennee waltajjii kana uumne jechuudha. Waltajjii kana har'a haa uumnu malee sadarkaadhaan yeroo biraattis wal geenya kan jedhu waan qabnuuf. Akkasa kan taa'ee ilaaluuf daakuun boqqolloo dimbilaalaa jette jedhan sana bakka isaanii of keenya yoo ilaalle yoo jedhu aadde Munaan. Miidhaa dubartii irratti kan fidu wajjin wal qabatee iddoo isaanii of keenya yoo ilaalle gaarummaa qaba. Madaaluufis hin cinqamu wanta jedhu qaba. Kan har'aa kanumaan nu ga'e torbaniif bulfannu horaa bulaa. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhattu.
kan kana hordofetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Hello, Shantame. Nagaadha akkam? Jira galata. Manaa gadi baatiin jira. Eessatti dhufu? Eessatti hin argadha mucayyoo? Ati waliin dhufta moo kophaa ishee dhufti? Hayyee bakka dhufe. Anaan bareedduu ko garam deemaa jirta? Anaan jettu? Maarree bareedduu biraa kan biraa naannoo kana maaltu jira? Gara hojii deemaan jira. Miila ofiitiin deemuun kuni miiltoo nama argachiisa. Bagumaan konkolaataan kun yalaa cabdi. Gaaddisaan jedhamu? Obseen jedhama. Ani kanan jedhu gaafa uumaan miidhagina qoodaa ture fuuldura teessee turte. Akkam? Naan galle. Bareedina sirra dhangalaasiifaan jedhama. Natti baacu miti. Maalan baaca. Abbaan manaa kee hagam akka bareeddu hagayoon asitti hin beeku. Sila abbaa manaan qabdeef akkanatti natti himnee ta'e. Maal? Atis akkuma koo jireenya koo uumaa kanaan waliin taphataa turte jechuudha? Ati haadha manaan qabdu moo? Ayi mee na dhiisi. Jireenyi nagayoo naatti koo uumaa kootiin dabarsi yoo yaadadhe na gaabbisiisa. Ani garuu kan naaf hin galle bara kana dhiirotuma kanatu bultii kana dheeffamoo akkami waansaa? Anoon beeku. Anoon beekuun tuni dubbii qabdi. Dubbii anoon beekuu tan akkasitti dhaabbiidhaan osoo hin taane laaqana nyaachaa haasofna. Yoon si rakkisuu baadhee bilbila keenyatti himuu dandeessaa? Wayyaare isinitti kennu tole qabadhu. Duwwaa 9 17. Ati garuu nama ajaa'ibda. Amaluma hojichaati. Maal? Laayee asumaan jedhe asumatti. Maalumaafuu amma kootu daandii si ceesisan an deema. Tole. Waanan eeda hojii argaa bulee har'a keessa deebiidhaan hin arga. Kan immoo shanteetti malee nobsu.
List calls. List contact. Contact. Number. Call. Speakerphone off. Hello Shante. Nagaa akkam oolte. Waanan sitti muun qabaa obseen ooluu jedheefan si bilbile. Waan raajiidha. Waanan dabjuudhaanin argaa bulee har'a sir keessa deebiidhaanin argeesin jedha. Akkuma abjuu kootti ta'aa jira. Beenu affeerraa laaqanaatti dabale galgalan sitti hima waansaa. Tole nagaan oolu shaa. Siim gaaddisaa koo Okoomsi. konkolaataan ka'e kun yoo magaalaa jedhaa baati har'a boruu otuma naan jettu meejiinni lama darbe gaaddisaa koo. Maal anoo siin cinqu jedheeni malee mucaan lammataa qarshii 20,000 na gaafatee bara. 20,000. Maal na cinqitaa gaadda? Maallaqni koo maallaqa kee miti moo saanduqa keessaa baasii fudhadhutti kenna? Garuu gaaddisaa koo maallaqa har'as borus 20,000 jettee makaaniikii kanaaf kennitu kuni otoo walitti qabamee konkolaataa haaraa nuuf bitatu eegalee. Dhaal kun amma iddoo dhuguma isaatiin jiruuni mucaanoo bilbile. Hello Abdiisa. Hello. Abdiisa. Hello. Hello Shantame. Nagaadha. Akkam? Dubbiseetiin jira mucayyooyi qarshii 20,000 saanduqa keessaa fudhadhaan jettee amma maallaqa sanataa doolaara sana eebbisiisuudhaaf inni ati nama waa'ee waldaa isheen jettu sana deemu guutummaatti nama ishee amansiisuudhaa danda'uun qopheessi daddafii jedhu nagaatti walitti fudhatanii jiru. Maal sin jedhee dhumeera kootu fudhadhu sin jedhee? Xumureen jiraanii maallaqa fidii kootutiin mari'anna naan jedhe. Ati hiriyaan kee Shantee nu dhufti miti dhuftee si fudhatti? Ni dhufti. Beenu fudhadhu deemika. Ayyee qaanas natti barfatee jira gara iddoo hojiin deema nagaadhannaa olii. Tole nagaan olii gooftaa. Eesh. Maal fakkas na gooteeti? Maal carraan akkanaan jedhi manoo? Hello. Hello gaaddisaa. Na dhageessaa? Maalati garuu xiqquma rabbiin hin sodaattuyi? Daa'imni beelanaa harkatti du'uuf deemtiin bara. Kiraan manaas kan jedhamaa kan kaffalamne hin beekta. Daa'ima baadhee akkan daandiitti ba'uuf kanatti nagattee badde. Maaloo rabba maaf jedhiiti? Waaquma sodaadhu waan daa'imni kee kun nyaattu bitiif. Maalan godhaan? Nan ajjeesa moo daa'ima maalan godha? Mee natti himi? Hin dagatiin garuu tole. Dhaqeetuma lafannii jirummaa bira ga'uun qaba malee callisee immoo hin taatu.
Maalitiin maalitiin? Abbaa warraa koo daa'imman qabu. Abbaa warraa koo nan salphate. Gaaddisa. Maaliin? Kana keessatti kaatee jennaan ishee nama kan maaliif gaaddisa kun beekne? Waaqayyoon salaatu. Rakkoo qabu tolee seeraa wal gaafannaa. Gaaddoo maaliin nagaa? Gaaddoo dhugaa miti naan jedhe. Akkas miti. Akkas miti. Dhugumaa malli kun. Baay'ee kan nama dhaga'u keessaa. Egaa diraamaa kana bu'uura daawwattaniini namni fuudhaaf heeruma yookaan immoo gaa'ela seeraan dhaabbatee jiru qabu tokko nama biroo waliin walqunnamtiin inni uume ni jira. Walqunnamtiin kuni fuudhaaf heeruma akka hin jenne akkaataa seera maatii Oromiyaa irratti tumameen daandiiwwan sadan keessaa jechuunis aadaa, amantii fi qondaala dhimmoota hawaasummaa galmeessu fuulduratti wanti raawwatame hin jiru. Kanaaf fuudhaaf heerumni ni jira jechuun hin danda'amu. Namicha kanaa fi qaroo dhabeeyyii tana gidduutti jechuudha. Haa ta'ullee malee hariiroon jaalalaa fi hariiroon walqunnamtii saalaa isaan gidduutti raawwatameera. Gochi kuni seera yakkaa irratti gocha sagaagalummaa jedhameetoo tumame jalatti kan kufudha. Sagaagalummaan bu'uura seera yakkaa keewwata 652 keewwata xiqqaa tokko irratti ibsameen namni tokko utuu gaa'ila keessa jiru gaa'illi kun ammoo gaa'ila seera hariiroo hawaasummaatiin beekamtii kan qabu ta'ee otoo jiru seera hariiroo hawaasummaatiin beekamtii kan qabu yoo jennu daandiiwwan duratti ibsaman akkaataa aadaatiin yookaan akkaataa amantiitiin yookaan immoo akkaataa qondaala galmeessaa dhimmoota hawaasummaa fuulduratti dhiyaachuudhaan raawwatamuun hariiroon uumame yookaan gaa'illi uumame utuu jiru nama biroo waliin walqunnamtii saalaa raawwachuun seera kanarratti sagaagalummaa yookaan ijjummaa jedhameetoo gocha ijjummaa jedhameetoo ifatti tumamee jira. Amma gaa gochaan kuni raawwatee jira. Gochi kuni yoo raawwatu seericha adabbiin inni kaa'e maalidha? Yookaan adabbii salphaadhaan yookaan ammoo maallaqaan namichi qaroo dhabeeyyii tana waliin walqunnamtii saalaa raawwate kuni akka adabamu ifatti ni ture. Egaa himannaan kuni kan dhiyaatu abbaa alangaatiin otoo hin taane haadha manaa namicha kana miidhame jettuun gaafa dhiyaatudha kan seericha irratti adabsiisu. Haa ta'ullee malee haalonni addaa namicha kana itti gaafatamummaarraa mulqan seericha irratti tumamanii jiru. Inni tokko haadhi manaa isaatuun gochi kun akka raawwatamu namicha kana dhidhiibdee jirti taanaan wanni isheen miidhamte waan hin jirreef seerichi namicha kana itti gaafatamummaarraa ni mulqa. Inni lammataa haadhi manaa mana jirtu tuni gocha kanarratti wal ta'uu ishee yookaan waliigaltee ishee kan agarsiiste yoo ta'e yookaan ammoo dhiifama yoo laatteef gochaa raawwatame kanaaf jechuudha. Yookaan ammoo gocha raawwatame kanarraa faayidaa yoo argatte. Amma al tokko maaltu baramaa jira? Dubartoonni abbaan manaa isaanii dubartoota sooreyyii maallaqa qaban waliin akka hariiroo inni uumu ifatti walii galuu danda'u. Al tokko ammoo dhimma malaammaltummaatii fi warri dhiiraa haadhi manaa isaanii abbootii taayitaa waliin akka fedhan akka ta'an yemmuu nayyaman ni jira. Darbee jechuudha gochaa kana. Seerichi kan jechaa jiru gochaa yakkaa kanarratti isheenis tumsa qabdi taanaan faayidaa adda addaa argachuudhaaf fedha ishee agarsiiftee jirti taanaan namichi kun haalli inni itti gaafatamu hin jirudha kan inni jechaa jiru seerichi. Kanaan ala garuu namichi kun iyyata dhuunfaa haadha manaa isaatiin akka adabamudha seerichi ifatti kan inni tumaa jiru. Inni biroo al tokko maaltu uumamuu danda'a? Haadhi manaa fi abbaan manaa utuu gaa'illi isaanii hin diigamin garuu waan walitti muufataniif adda adda jiraachuu danda'u. Kuni maalidha? Utuu gaa'illi hin diigamin adda baba'uu jechuudha. Iddoo adda addaa jiraachuu danda'u. Garuu mana murtiitti deemanii gaa'ila isaanii hin diigne. Bu'uura seera maatii Oromiyaatiin ammoo fuudhaaf heerumni tokko hanga mana murtii fuulduratti dhiyaatee hin diigamnetti akka jirutti lakkaawamaa ni jira. It is valid. Fuudhaaf heeruma dhugumatti jirudha jedhameetu amanama. Amma
akkaataa keewwata kanaatiin yoo deemne fuudhaaf heerumichi ni jira. Otuma jiru waggaa tokkoof qaamaan adda baba'anillee gochaa kana namni raawwate tokko itti gaafatamaa jechuu ni dandeenya. Garuu keewwanni xiqqaan lama maal jechaa jira? Walii otoon galiin adda baba'aniitoo yemmuu jiran sanatti namni kun nama biraa walii wal qunnamtii saalaa raawwatee jira taananii adabamuun isaa akkuma eegametti ta'ee adabbiin garuu ni salphataa fi jedha. Maaliif wal dhabbiin isaanii kun mataa isaatiin wal fuutota kana gidduutti bubbee uumee jira waan ta'eef jechuudha. Egaa gama tokkoon kan nuti ilaaluu dandeenyu kanadha. Gama birootiin gochaan guddaan raawwatame goyyoomsuudha. Gochi goyyoomsuu kun kan raawwatame namichi qaroo dhabeeyyii tana waliin hariiroo uume kun kaayyoon inni itti uume inni muummin faayidaa maallaqaa argachuudhaaf. Maallaqa isheerraa argatee itti fayyadamuudhaaf faayidaa isaaf hin malle galmaan ga'achuudhaaf gocha kana ifaan ifatti kan raawwate diraamicha irraa bu'uura hubannuun jechuudha. Egaa waan adda addaatti fayyadamuu danda'a gocha goyyoomsuu kana raawwachuudhaaf. Gama tokkoon waan isheen qaroo dhabeeyyii taateef akkasumas waa'ee isaa odeeffannoo hin qabneef akka isarratti amantii gattu karaa adda addaatiin gochuudhaan maallaqa argachuudhaafidha kan inni yaalii godhe. Kana ilaalchisee seerri yakkaa keenya keewwanni 692 mata duree dhumti isaatiyyuu goyyoomsuu jedha. Keewwata xiqqaa tokkorraa eegalee too gaafa ilaallu namni kamiyyuu jedha. Badhaadhina isaaf hin malle argachuudhaaf yookaan nama birootiif argamsiisuudhaaf wantoota nama dogoggorsiisan dubbachuudhaan wantoonni nama dogoggorsiisanii dubbachuudhaan yookaan immoo karaa adda addaatiin agarsiise maalidha? Akka waan hariiroo homaatuu hin qabneetitti callisee gama birootiin garuu ishee akka jaalatu waliin itti fufuu akka barbaadu jireenya jaalalaa jireenya gaa'ela miidhagaa ta'e waliin hundeessanii too akka itti fufuu danda'an daandii agarsiisuun wantoonni inni ibse ni jira. Yookaan immoo jedha eenyummaa isaa dhoksuudhaan jedha. Dhoksee jira dhimma kanarratti. Haadha manaa akka qabu fuudhaaf heeruma mataa isaa danda'e akka qabu hin ibsine namni kun jechuudha. Kana qofa miti waanii ibsuu qabu dhoksuudhaan eenyummaa isaa ni dhoksaa, haalota isaa ni dhoksaa, wantoota ibsuu qabus dhoksuudhaan al tokko tokko immoo wantoonni murteessaa ta'an wantoonni ibsamuu qaban ni jiru kanneen dhoksuudhaan. Dhimma kana keessatti jarri kun jaalaladha kan isaan uumaa jiranii fuudhaaf heerumadha. Si waliin ni uuma jettee too qaroo dhabeeyyiin tunis kan ishee yaadaa jirtu garuu kana keessatti haala inni irra ture gaa'ila isaa sana ibsuu baachuun waan ibsamuu qabu sana ibsuu dadhabuudha. Yookaan jedha seerichi amantii nama biroo yookaan tilmaama nama biroo tilmaama dogoggoraa fayyadamuudhaan. Amma qaroo dhabeeyyiin tuni amantii dogoggoraa keessa seentee jirti. Amantiin isheen keessa seentee inni tokko maalidhaan na jaalataa. Ana waliin fuudhaaf heeruma ni raawwataa. Fuudhaaf heeruma biroo immoo hin qabu amantii jedhu keessa tilmaama jedhu keessa seentee jirti. Tilmaama kanatti fayyadamuudhaan kan maallaqicha sirraa fudhate jechuudha. Gochuudhaanis gochuu baachuudhaanis al tokko tokko dubbachuu baachuudhaanis yookaan immoo raawwachuu baachuudhaanis al tokko tokko immoo iddoo itti dubbachuu qabutti iddoo itti ibsuu qabutti waan ibsuu qabu ibsuu baachuudhaanii dogoggorsee yookaan goyyoomsee qabeenya nama biraa irratti gocha miidhaa ta'e yookaan immoo miidhaa qabeenya nama biraa irratti geessisu yoo raawwate namni kun seeraan itti gaafatamaa jedha. Diraamaa kana keessatti qabatamaadhaan qabeenyi qaroo dhabeeyyii tanaa miidhameera. Maallaqa harkaa fudhatee jira. Sababa jaalalaatiin sababa fuudhaaf heeruma waliin raawwanne jedhuun sababa fuudhaaf heeruma immoo hin qabu inni jettee amanteen micoon tuni goyyoomtee jirti. Kanaaf maal jedha seerichi yookaan hidhaa salphaadhaan yookaan dhimmitti cimaa yoo ta'e akkam yoo baay'ate hidhaa cimaa waggaa 5 hin caalle fi maallaqaan ni adabamaa jedheetu tuma ifaan ifatte jechuudha. Inni biroo kan laaluu qabnu kanuma waliin wal qabateetu jechuudha. Keewwanni ijoo dubbii amma diraamaa irratti argine kana waliin hidhata qabu keewwata 701dha. Seera yakkaa jechuudha. Keewwanni 701s maal jedhaa? Gochoota dogoggorsuu kabiroo jedheetoo wanti inni kaasu ni jira. Maalidha namichi kuni maallaqa dhabuusaa yookaan rakkoo maallaqaa qabaachuusaa ilaalchisee isheedhaaf ibsee ture qaroo dhabeeyyii tanaaf jechuudha. Keewwanni xiqqaan tokko maal jedhaa namni kamiyyuu rakkoo maallaqaa nin qaba yookaan kasaaraan narra ga'eera jechuudhaan haasaa sobaa taasisee
nama dhuunfarraa maallaqa sassaabee jira yoo ta'e hidhaa salphaa fi akkasumas adabbii maallaqaatiin yookaan immoo hidhaa cimaa waggaa 5 hin caalle fi maallaqaan ni adabamaa jedha. Amma diraamaa kana keessatti namichi kun dhuguma rakkatee jira moo hin jiru kan jedhu hin ibsamne. Garuu haalli inni ittiin adeemaa jiru isheen maallaqa waan qabduuf qabeenyaa waan qabduuf qabeenyaa ishee sanatti fayyadamuudhaaf sobeeti jechuudha. Dhugumatti rakkoon irra ga'ee maallaqichi isa barbaachisee miti. Jaalala isheen isaaf kenniturraa ka'eetoo jaalalaan ishee moo'atee dogoggorsiisee rakkoo isaa himatee akka maallaqa irraa fudhachuu danda'u waan hubateefidha namichi kun karaa kanaan gocha kana kan raawwachuu danda'e. Egaa kana ilaalchisee keewwanni 701 waan nama ibse kana ibsaa jira. Egaa inni biroo maalidha? Keewwata 705dha. Inni kunis maal jedhaa? Namoonni seeraan dandeettii hin qabne gochaawwan isaan miidhu, qabeenyaa isaanii miidhu akka isaan raawwatan kakaasu. Hubannoo dogoggoraa isaan qaban irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf namni ifaan ifatti maraachuun isaa mana yaalaatiin mirkanaa'e tokko lafumaa ka'ee qabeenyaa isaa akka barbadeessu taasisaa jira taanaan namni tokko yookaan immoo qaroo dhabeeyyiin tuni waan hin agarreef waan odeeffannoo argachuudhaaf illee rakkattuuf eenyummaa nama kanaas beektee namni kuni bar nama akkanaati jettee adda baafachuudhaaf waan rakkattuuf kanatti fayyadamuudhaan qabeenya isheetirra miidhaa akka geessistu godhaa jira taanaan namni kun ammas yakkaan ni adabama. Ifaan ifatti kan inni jedhu keewwanni 705 keewwata xiqqaa tokko aan jechuudha. Isaaf yookaan nama birootiif maallaqni akka kennamu waan adda addaatiin dallaluudhaan goyyoomsuudhaan kakaasee jira taanaan namni kun hidhaa salphaadhaan yookaan maallaqaan ni adabamaa jedha. Diraamaa kana keessattis bu'uura daawwachaa turreeni namni qaroo dhabeeyyii taatee jirtu tuni maallaqa akka isaa kennitu karaa adda addaatiin jaalalaan goyyoomsaa hariiroo fuudhaaf hirumaa waliin raawwanne jecha akka isheen kana keessa seentu godhee jira waan ta'eef roga kanaanis ilaalamuu danda'a. Sababoota kanaan namichi kun gochoota gurguddoo lama raawwateen itti gaafatamummaa ni qaba jechuudha. Inni tokko gocha sagaagalummaa yookaan ijjummaa raawwateen seera yakkaa keenyaan ni gaafatama. Inni lammeessoo gocha goyyoomsuu raawwateen seera yakkaa keenya irratti itti gaafatamummaa qaba jechuudha. Ulfaadha. Daa'imman ofii godhattan yookiin immoo guddifachaan kan fudhattan galmeessisaa. Gaa'ela keessaniif waraqaa ragaa qabaadhaa isinitti hin fidin malee yoo gaa'elli diigames waraqaa ragaa qabaachuu barbaachisa. Sababni du'aas haa galmaa'u. Galmeessi ragaalee madda odeeffannooti. Magaalaa fi baadiyyaattis fagoo hin deemtan manaajira gandaa biratti galmooftanii ragaa fudhatu. Kan kana hordofetu ammayyummaa gabbifachaa jiruuf jireenyaaf ragaa qabaachaa deema. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa Oromiyaa. Ragaa gurmeeffachuun faayidaa hawaasaatiif guddina taateewwan galmeessuun jijjiirama biyyaatiif. Daawwattoota sagantaa safuu seeraa egaa sagantaa keenya safuu seeraa har'aa asuma magaalaa Adaamaa bakka waltajjiin biiroo dhimma dubartoota daa'immanii fi dargaggoota Oromiyaatti qophaa'etti kan nuti isin biraan gahaa jirru. Sagantaan keenya kan amma ammaatti daawwachaa turtan fakkaata. Waan nu wajjin turtanii waan nu daawwattaniif guddaa isin galateeffannaa. Fayyaa ta'aa, ulfaadhaa. Torban kun torban nagaa, torban tasgabbii fi jaalalaa akkasiniif hawwina. Nagaatti. Safuu seeraa, safuu seeraa. Safuu 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 seeraa.